Tole, akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube chaanelii kiyya chaanelii Generation Success nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa har'as barnoota keenya sakotaa itti aanu waliin ilaalla jechuudha. Akkuma yeroo darbe koorsiiwwan adda addaa gama YouTube chaanelii Generation Success kana yookaan immoo gama YouTube chaanelii kiyyaatiin waliin barachaa turre. Keessumaa koorsiiwwan akka General Physics barattoota freshmaaniidhaaf akkasumas immoo General Mathematics akkasumas yeroo dhiyoos immoo Physics for remedial student yookaan immoo koorsii Physics barattoota remedialiif qophaa'e asirraa waliin ilaalaa turre. Har'as egaa barnoota keenya waliin ilaalla jechuudha. Koorsiin har'a waliin ilaallus egaa koorsii Physics barattoota remedialiif qophaa'e unit 1 part 3 isaati. Part 1 iftuu yeroo darbe ilaallee turre. Har'a immoo egaa part 3 isaa waliin ilaalla jechuudha. Maarreegaa isinis namoonni toora YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan toora YouTube channel kiyyaa subscribe godhaa, hiriyoota keessan affeeraa, irraa baradhaa, afaan keessan afaan dhaloota keessaniitiin irraa baradhaa, waan isiniif hin galle immoo na gaafadhaa. Akkasumas immoo yaada qabdan koomentii qabdan naaf qoodan isiniin jedhaa. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna. Egaa mata dureen har'a wajjin barannu paartii yeroo darbe ilaalaa turre irraa kan hafe mata duree 2 waa'ee dot product fi cross product yookaan immoo akkamiin veektaroota 2 yookaan 2 ol gaafa nuuf kennamu waliin baay'isuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallee turre. Inni jalqaba scalar vector multiplication jennee ilaalleerra. Paartiin tan lammaffaa dot product yookaan immoo scalar product. Dot productiin veektaroota 2 nuuf kennaman waliin baay'ifnee dhumarratti riizaltiin argannu scaalarii kan ta'u jechuudha. Yookaan immoo veektarii kan hin taane riizaltiin isaa jalqabarratti veektariidha, dhumarratti scaalarii kan argannu jechuudha. The dot product of two vectors is the magnitude of the two vectors times the cosine of the angle between them. Dot product veektaroota lamaa jechuun qixxeeta veektaroota lamaan magnituudii isaanii waliin baay'ifnee akkasumas immoo baay'isu kosaayinii aangilee gidduu veektaroota lamaan gidduu jiru gaafa waliin baay'ifnu foormulaa dot product of two vector arganna jechuudha. Yookaan immoo foormulaa kana fayyadamnee dot product veektaroota nuuf kennamanii barbaaduu dandeenya jechuudha. Since this product has only magnitude, it is known as scalar product. Akkuma jalqaba irratti kaasigaa dot product keessatti kan argannu magnitude qofaadha. Magnitude qofaa waan argannuuf kanaaf scalar product jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf 5/5 qixxeetaa 25 jennee scaalarii lama waliin baay'ifnee magnitude argannu. Veektaroota kana lamaan erga waliin baay'ifnee booda dhumarratti wanti argannu magnitude qofaa waan ta'uuf scalar product jenna jechuudha. Mathematically defined as A dot B is AB cos theta. Bifa herregaatiin yookaan immoo bifa foormulaatiin gaafa ibsinu A dot B qixxeetaa magnitude A magnitude B times C cos of theta yookaan immoo baay'isu cos of theta angle gidduu sana jiru jechuudha. Where theta is the angle between A and B. Ashi let n fakkeenya yoo fudhanne jechuudha. An 3 dimension yookaan immoo veektarii dimensionii 3 jiru. Along x, along y fi along z yookaan immoo axis x, axis y fi axis z irra jira jechuudha. Componentiin isaa ax in the I plus ay in the j plus az in the k. I j kan gongaa unit veektariidha. Unit veektariin kallattiitti veektariin tokko draw ta'ee jiru nu agarsiiftu yookaan immoo kallattiitti veektariin sun argamu nutti agarsiisti. And being bx in the I plus by in the j plus bz in the k jedha. Asirraa akka diyaagiraamii kana argaa jirrutti tiriyaangilii tokko qabna. Tiriyaangiliin sun veektarii A akkasuma ishii tokko B yoo jenne veektaroota lama qabna. Sanii booda aangiliin A fi B gidduu jiru teettaadha. Gama kanaan 90 digirii uumu. Sanaa booda jalli kun immoo saayiditti ishiin AX kun norm of A cos teettaadha. Sana jechuun adjaasantiidha ishiin AX jechuun adjaasantiidha. Sin theta cos theta qixxeeta adjacent over hypotenuse jenneerra. Hypotenusiin A dha. Adjacentiin asitti AX yoo jenne
Sanii booda AX yoo furre AX qixxeeta A times cos theta ta'a jechuudha. Magnitude of A times cos theta argannaa jechuudha. Sanaaf foormulaa isaa irraa dhufteessan jechuudha. Kun salphaatti argachuu dandeessu iddoo waan ulfaatu miti. Egaa figar 1.3 dot product agarsiisa. Sanaa booda A dot B'n fakkeenya kana lamaan fudhannee waliin baafne A dot B jechuun AX in the I plus AY in the J plus AZ in the K dot with component B tartiibessinaa jechuudha. Sanaa booda gaafa jara kana dootii isaanii hojjennu maal jenneerra? Barnoota keenya kutaa darbe keessatti maal jenneerra? Dot product keessatti yookaan immoo kan yeroo darbe keessattis ilaalles ta'uu baatu walumaa galatti dot product unit vectoring property isaa keessaa inni tokko I dot I qixxeeta waan akka ta'u I dot jen 0 I dot ken 0 sababni isaa I fi K gidduu angiliin jiru meeqa 90 degreedha. Unit vectorii waliif perpendicularidha jenneerra. Kanaaf I fi J gidduu angiliin jiru 90 digirii waan ta'uuf cos of 90 digiriin 0 waan ta'uuf 0 ta'a jechuudha. I fi I, J fi J, K fi K immoo dootiin isaanii tokko ta'a. Sababni isaa angiliin I fi I gidduu jiru 0 waan ta'uuf cos of 0 waan ta'uuf kanaaf 1 ta'a jechuudha. Magnituudiin ishii immoo tokko. Magnituudiin I tokko waan ta'eef magnituudii isaa wanta jechuun nu gaafatu. Kanaaf AX BX X komponentii faana walitti baay'isna. Sanaaf AX BX I dot I AX fi BY 0 ta'a. AX BZ 0 ta'ee badee sababa I fi J 0 ta'aniif I dot ken 0 ta'aniif J dot ken 0 waan ta'aniif jechuudha. Plus AY BY plus AZ BZ waan ta'uuf kanaaf walumaa gala A dot B maal arganna jechuudha. AX BX plus AY BY plus AZ BZ argannaa jechuudha. Inni itti properties of dot product yookaan immoo amaloota dot productiin veektaroota kennaman lama qabu. Dot product of two vectors is commutative. Dot product keessaa inni tokko amala jijjiirraa iddoo satisfy godha yookaan immoo ni dhugoomsa. Kanaaf A dot B qixxeetaa B dot A faana wal qixxataa jechuudha. If A dot B 0, it tells us either A or B is equal to 0 or cos of theta is 0. Amma A dot B qixxeetaa 0 ta'e jechuun wanti sadii yoo dhugaa ta'edha. Inni jalqabaa yookaan A 0 yookaan B 0 yookaan immoo theta 90 digirii gaafsana cos of theta 0 waan ta'u jechuudha. Kanaaf jarreen kun sadan keessaa tokko dhugaa ta'e taanaan A dot B 0 ta'a jechuudha. The scalar product of two vectors P times A dot Q times B is equal to P times A dot Q times B is equal to PQ A dot B. Scalar product inga P fi Q'n scalaridha. Dootii irratti affecting qaban isaan. Kanaaf jarreen sana lamaan alatti baasnee isaan lamaan erga waliin baay'ifnee booda A fi B dootii isaanii barbaaduu dandeenya jechuudha kophaatti. Kanaaf skeelariin dootii irratti dhiibbaa waan hin qabaanneef yookaan immoo magnituudii isaa waan hin jijjiirreef. The dot product of a vector with itself gives the square of the magnitude. Kun immoo veektoriin tokko yoo nuuf kenname sanuma dootii mataa isaa faana dootii yoo goone kan nuti argannu magnituudii veektarii sanaati yookaan immoo iskeerii magnituudii isaa argannaa jechuudha. Iskeerii magnituudii. Sababni isaa amma A dot A yoo jenne A times cos of 0 cos of 0 tokko. Maaliifii aangiliin veektarii kenname matumsaa gaafa ta'u aangiliin gidduu isaa jiru 0 digirii ta'a. Kanaaf 0 digirii gaafa ta'u cos of 0 digiriin immoo waanidha. A times N A iskeeriidha. Magnituudii isaa argannaa jechuudha. Distributive property A dot into B plus in A dot B plus A dot C taati. Non associative property dha. A dot into B dot C A dot B dot C faana wal qixan ta'uudha. Non associative dha. Non associative. Because the dot product between the scalar and the vector is not allowed. Sababni isaa maaliif? A vectoridha asitti. B dot C scalarii taate. Scalar dot vector hin dandeenyu. Dootii gochuu hin dandeenyu. Garuu akkanumatti waliin baay'isuu dandeenya malee dootii gochuu waan hin dandeenyeef. Ammas A dot B scalarii taate. Scalar dot C immoo vectoridha. Dot vector yoo jenne hin danda'amu. Seerri kana nu eeyyamu fiiziksii keessa hin jiru jechuudha. Kanaafuu
Dot product between two vectors vectorii faana dootii gochuu dandeenya. Vectorii faana cross gochuu dandeenya. Sanirraa kan hafe iskeelarii vectorii faana cross isaa hojjechuu hin dandeenyu. Iskeelarii vectorii faana dot gochuu hin dandeenyu. Kanaaf seerri kana nu dhorkaa jechuudha. Inni kan biraa cross productidha. Inni sadaffaan cross product. Cross product of two vectors A and B is vector C, which is perpendicular to both A and B and equal magnitude to the area of parallelogram between A and B. Cross product of two vectors kan jennu kun vectoriin A fi B yoo nu kennaman, kanaaf A cross B wal qixa C dha yoo jenne, vectoriin C sun immoo A fi B dhaaf perpendicularii taati jechuudha. Vectorii C sun yookaan immoo ishiin A fi B waliin cross ta'anii vectoriin haaraan crossii jara lamaan irraa argamte sun tokko tokko vectoroota waliif cross ta'an sanaaf perpendicularii taati jechuudha. Akkasuma A cross B kun gama biraatiin magnituudii area of parallelogram faana wal qixa ta'a jechuudha. Area of parallelogram faana wal qixa ta'a. Sababni area of parallelogram AB sin theta ta'a jechuudha. Yoo A fi B kompoonentii parallelogram sanii ta'an A times B sin theta waan ta'uuf san faana wal qixa ta'a jechuudha. Known as vector product. Isa dura irratti dot product keessatti maal jenne? Vectoroota kennaman lamaan dootii isaanii gaafa barbaannu iskeelarii waan argannuuf iskeelar product jennaan. Amma immoo vectoroota kana lamaan waliin cross yoo goone dhumarratti riizaltiin argannu vectorii waan ta'uuf vector product jechuu dandeenya jechuudha. Mathematically kun gama herregaatiin A cross B AB sin theta n hat, the direction of n hat. N hatiin kun the vector n is a unit vector perpendicular to the plane formed by the two vectors. N hatiin kun perpendicularidha pileenota hundumaafuu yookaan immoo pileenota lamaan jiraniif perpendicularidha jechuudha. Kun maal jechuudha? Yeroo darbe unit vectorii yeroo ilaallu propertoota isaa keessaa inni tokko kan definition isaa irraa maal jenna? Unit vectoriin waliif perpendicularidhaan magnituudii tokko qaba, waliif perpendicularidha, dimensionlessidha jenne. Kanaaf unit vectorii yoomiyyuu perpendicularii waliiti. Theta is the angle between A and B. The direction of n is determined using right hand rule. Seera harka mirgaa fayyadamnee directionii unit vectorii tokko mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya jennee A fi B isuma jalqabarra jiru fudhanne AX BX jennee AX is equal to AX in the I plus AY in the J plus AZ in the K. B'n BX in the I plus BY in the J plus BZ in the K jennee fudhannee isuma dootii isaa hojjennee jechuudha. Ammoo kiroosii isaa akkamitti hojjennaa kan jedhudha. Kiroosii by the way malli salphaan ittiin kiroosii jechuu dandeenyu determinant formula fayyadamna. Determinant formula keessatti kompoonentii I, J, K erga tartiibeffannee booda gaafa J cross K goonu maal arganna? I arganna. J cross with K yoo taatu kompoonentii I waan nu kennuuf, kanaaf gaafa in the unit vector I barbaannu kompoonentii J fi K qofaan nuuf jechuudha. 2x2 vectorii maatiriksi 2x2 maatiriksi AY BY AY BY AZ BZ. Anshi gaafa immoo I cross K argannu immoo minus J waan arganna. Minus J arganna. I cross K gaafa immoo minus J waan argannuuf sanaa booda kompoonentii I fi kompoonentii K tu nuuf jechuudha. Dhumarratti gaafa I fi J waliin cross goonu K arganna. Kompoonentii I fi J tu nuuf jechuudha. Kompoonentii I fi J sanaa booda determinantii barbaanna. Determinantiin immoo diyagonaalota lamaan walirraa baay'ifnee hir'isu 2x2 maatiriksi taanaan diyagonaalii waliin baay'isnee hir'isuu isaa barbaadudha. Kanaaf AY kompoonentii I tiif AY BZ minus AZ BY goonee barbaanna jechuudha. J dhaafis AX BZ minus AZ BX ta'a. K dhaafis AX BY minus AY BX
ta'a jechuudha. Kanaaf kompoonentii cross productii kana determinant irra gaafa barbaannu bifa kanaan barbaanna jechuudha. Yoo feetan callistaniituma barbaaduu dandeessu, garuu sana irratti saayinii dogoggoruu dandeessu. Sababa saayinii dogoggoruu hin danda'amuuf malli salphaan akka kootti malli filatamaan fayyadamaa jedhee isin gorsu determinantidha. Determinantii foormii fayyadamnaan you will be safe. Inni kan biraa properties of cross product. Jalqaba irratti propertii dot productii ilaalle irra dot productiin amaloota akkamii qaba yookaan immoo propertiiwwan akkamii qaba jennee jalqaba ilaalle irra. Amma immoo properties of cross product ilaalla. Distributividha. A cross into B plus qixxeeta A cross B plus A cross C akkuma dot product jechuudha. Inni kun not commutative. Dot product keessatti maal commutativeidha. Amma garuu commutative miti. Maal ta'a? Maayinasiitu flip ta'a. Saayiniitu flip ta'a as keessatti. Yoo A cross B qixxeeta minus of B cross A ta'a as keessatti. Dot product keessatti A dot B qixxeeta B dot A dha jechaa turre. Amma immoo cross keessatti A cross B qixxeeta negative of B cross A ta'a. Kanaaf wal qixa miti jechuudha. Cross of a vector with itself is 0. Fakkeenya A cross N 0. Dot product keessatti maal? The dot of a vector with itself is magnitude square. A dot N A square ta'a. Asitti immoo 0 ta'a. Sababni isaa maaliif? Angiliidha. Asitti gahee kan taphatu. A gidduu angiliin jiru 0 degree waan ta'eef cross keessatti sin of 0 degree 0 ta'a. Dootii keessatti immoo cos of 0 degree 1 ta'a. Sababni isaa kanaafidha. Cross of any unit vector with itself is 0. Unit vector is akkuma sana I cross I, J cross J, cross K 0 ta'a. 0 ta'a. 0 ta'a. Any cyclic product is positive. I cross J, K, J cross K, I, K cross I, J ta'a jechuudha. Any anti-cyclic product is negative. Isa kana right hand rule fayyadamtanii mirkaneeffachuu dandeessu. Right hand rule gara duubaatti gara fuulduraatti yeroo ta'u akkam ta'a waan jedhu saayikiliikii fi anti saayikiliikii jettu kana right hand rule mirkaneessa jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti gabaabbinumaan veektaroota waliin baay'isuu keessaa dot productii fi veektar product yookaan immoo cross productiin bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Propertoonni isaanii muraasa kana fakkaatu. Guutummaa isaatii jechuu miti kan asirra jiru. Propertii hedduu tarreessuu dandeenya garuu kaasirra jirtu ishee keessaa xiqqoon fudhe. Kanaaf propertii isa bal'inaan ilaaluudhaaf gara beekumsa keessan sirriitti bal'ifachuudhaaf immoo intarneetii irraa dubbisuu dandeessu. Wantoota garaagaraa riifiraansii adda addaa sarchi gootanii argachuu dandeessu. Gabaabinumatti egaa foormulaan ijoon nuti cross productii fi dot productii barbaaduu dandeenyu garaagarummaan gidduu isaanii jiru maal fakkaata isa jedhu adda baafannee asirraa arganneedha jechuudha. Egaa maarree barnoonni keenya walitti fufinsaan waan jiruuf namoonni toora YouTube chaanelii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan kallattumaan akkuma viidiyoon kun gadhiifame isin bira akka ga'uuf yeroo hundumaa yeroon barnoonni qopheesse gadhiisu akka kallattiin isin bira ga'uuf subscribe gochuudhaan maatii ta'aa. Akkasuma hiriyoota keessan namoota biraallee affeeraan isiniin jedha. Barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Har'aaf kutaan qabadhee jiru asuma irratti xumura. Kutaan itti aanu chapter 2dha. Kinematiksiidha. Sanas qopheesseen isiniif gadhiisa jechuudha. Gidduu gidduutti immoo egzaampiloota adda addaa hojjechaa yeroo deemu guutummaatti egzaampilii tokko bareechinee qopheessinee viidiyoo isaatiin isiniif maxxansa jechuudha. Kanaaf amma tiyooruma isaa barannee jechuudha fi jeneraalii isaa barannee jeneraalii barannee gara ispeesifik egzaampiliitti dhufnee egzaampilii hojjanna jechuudha. Gara fuulduraatti waliin waa bal'aa waa guddaa hojjechaa deemna. Egaa isin irraa kan eegamu toora YouTube chaanelii kiyya subscribe godhaa. Namoonni haaraa taatan namoonni subscribe hin goone warri gootanii jirtan immoo hiriyoota keessan affeeraa obboloota keessan warra seekshinii biraa keessa baratan warra yuunivarsiitii biraa irraa barachaa jiran itti himaa qoodaa fi irraa baratan isiniin jedha. Hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'a nagaan naaf tura.